jiru dure. Uumama hundumaa dura udu uumamni wanti jedhamu Waaqayyo jalqaba bantii Waaqaaf lafa uume jedhama caani qulqulluun. Jalqaba Waaqayyo na dhaggeeffadhu kana gaafa akka si deebisu na eeyyami kaa. Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaaf lafa uume jedha. Kanaaf uumama hundumaa dura jechuun uduu bantii Waaqaaf lafaa hin uumaminiin dura dhalate. Dhalate gaafa jedhu garuu abbaa irraa dhalate jechuudha. Kanaaf eenyummaa akka abbaa qaba jechuudha. Okay, jalqaban turre garuu abbaarraa dhalate jechuun waan dhalate jechuun kan hin jirre argame miti. Gaafii kee jalqaba wanti jedhu macaafa qulqulluu irratti jalqaba wanti jedhu kan inni jalqabame uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti guyyaanii fi halkan lakkoofsi yeroo uumamedha. Kanaaf Kiristoos ondon jalqaba wanti jedhu dhalate kan jedhu waan hin jirre tokko argamuudha miti siin jedhe. Dhalate wanni jedhamu tokko waan hin jirre tokko dhalate miti. Dubbii wayii dhalate dirqama akkas miti. Tokko dhalate miti. Dirqama akkas miti. Sababni isaa inni divaayinii yeroodhaan hin madaalamu. Yeroodhaan hin madaalamu. Daqiiqaan akka ragaadhaan naaken difineeshinii maal jechuudha dhalate jechuun? Dhaaba daqiiqaa kiyya. Okay. Ragaa naaken difineeshinii dhalate jechuun maali? Eeshi olloon. Macaafa qulqulluu keessatti hin dhalate gaafa jedhu dhaggeeffadhu yaadanna qabadhu. Yoom dhalateedha gaafiin guddaan? Uumama hundumaa duradha. Kan jedhu. Uumama hundumaa dura jechuun yoom dhalate? Obboloota koo. Yoom dhalate siin hin jenne hin dhalate jechuun hiikni hin dhalate jechuun maalinni waan hin jirre tokkotu argame jechuudha miti moo duruu kan Isoo sitti maala? Fixxeen? Naa deebisi gaafis gaadhe qofa naa deebisi hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame jechuudha moo duruu hin jira jechuudha hin jira jechuu ta'e difineeshinii kana isaa akka argatte baasin agarsiisa ragaa. Okay, daqiiqaa kana godhu. Okay, macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa akkana jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irraa yeroo isa dubbatu jechuudha. Ingiliffaan si dubbisa. 8:30 irraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 30 kana qofa si dubbisa. Achiin booda ka jiru oon yeroo dubbisu oon daqiiqaa cadhiftanii dhaabinaa. Dubbisaadhaa itti fufuu qaba waan ta'eef. Ragaa dubbisaaf waan ta'eef. Jalqaba irraa turuu isaa akkamitti arginaa? 30 irraa Ingiliffisaa akkana jedha. Ingiliffa yeroo dubbisu. Akkana jedha. Qoy. Jalqaba isaa turuu siin gaafanne. Jalqabarraa turuu siin gaafanne. Jalqabarraa turuu siin gaafanne. Gaaffiin kiyya hin dhalate jechuun waan hin jirre tokkotu argame moo duruu kan jirudha siin jedhe. Duruu kan jiru jette ragaa baasin agarsiisi. Dhalate jechuun duruu kan jiru kan jedhu ragaa. Lakki immoo hin dhalate jechuun yeroodhaa booda dhalate yoo ta'e immoo walii gallee dabarra. Xumurtee? Yeroo wanti jedhamuyyuu ka uumame Yesuusiini uduu yeroon hin jiraanne dura dhaqanii irraa dhalate. Dhalate jechuun maalidha? Dhalate jechuun maali? Hin dhalate jechuun keessaa bahe yookaan immoo irraa dhalate. Naa kenni dikshinii. Okay, hold on gaafii kan kennu. Maalirraa argatte ragaa naa kennu. Okay, gaafii kan kennu dhaggeeffadhu. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa maal jedhaa? Begat and the begotten of him jedha. Begotten of him jechuun hin gaafanne. Hin dhalate kan jedhu hiika isaa natti mi jedhee ragaa macaafaa qabaatti qabaatti qabaan hin dabarra kalaas. Dhiis hin dabarra hin dabarra. Hayyee. Kan biraa? Okay, Mubarak. Daqiiqaa Mubarak sirrii miti. Abdiin qajeelaa jirta. Mubarak sirrii. Yesuus Kiristoos. Irra deebii gaafii. Yookaan. Irra deebii gaafii. Yesuus Kiristoos ofii gurra kanaa kennu dhaggeeffadhu piliis daqiiqaa kiyya. Yesuus ofii isaatiin waan tokko uume jedhee dubbateera. Mataa isaatiin ani waa uume jedhee dubbatee. Baay'ee gaarii. Kiristoos immoo akkana jedha yeroo dubbatu gaafii kan keetiif. Ani ofii kiyyaaf ragaa bahu ragaa naaf dhagahu. No. Ani jedhee moo hin jenne jedhe. Jedheera yoo jette ragaa naa kennite. Hin jenne yoo ta'e hin dabarra. Jedheera jedhitii san booddee ragaa naa kenne. Yesuus Kiristoos ofii uumeera jedhee dubbateera. Kiristoos kan inni dubbate ka abbaa hundinuu kan kooti kiyya hundinuu kasaa jedhe malee ani nuume jedhee kallattiidhaan kallattiidhaan. Gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin Yesuus Kiristoos ofii waa uumeera jedheera. Hin jenne. Allaqaayyee. Kabira gaaffii arfaffaa. Sababni akka jedhamu qabdu. Akka jedhamu qabdu Waaqayyo jalqaba hojii isaatti hojii isaa isa bara baraa dura hundumaa durana uumee jedha. Fakkeenya boqonnaa 8:28 irratti Yesuus Kiristoos uumamaa. Tele maal jette? Hiikkaa afaan Oromoo jettee maqaa meeqamee taatu. Afaan Oromooti sun dogongora afaan Oromooti. Afaan Oromootiin dogongora akkasitti hin uumamne Kiristoos. Kanaafuu macaafni qulqulluun meediin Oromiyaa jennee dabala tole galatoon. Dogongora afaan Amaariffaallee Ingiliffaallee Kingdom Version hundumaa. Daqiiqaa kiyya. Gaaffii jaaffaa shanaffaa sagalee Waaqayyo fedha waaqaan ala waa gochuu danda'a.
Tokko kan inni waaqayyoof tokkuma waan ta'eef hin godhu hin godhu fedha isaati ala wanti ta'e hin jiru qarallee na gaafatteetta kan. Yesuus sagalee waaqayyoo. Na gaafatteetta qarallee. Yesuus waaqayyoo. Aniif abbaan tokko. Aniif abbaan tokko waan jedhuufi. Please xumureera. Waaqayyoo sagalee malee waa tokko gochuu danda'a. Waan hundaa ka godhu sagaleedhaan kan inni godhu karaa ilma isaati ka waa hundayyuu godhu. Sagalee malee waaqayyoo waa gochuu Wanti danda'a. ilma isaatiin ala godhe tokko hin jiru jedha. Macaan godhu. Isaan wanti godhe tokko hin Kanaaf jiru. waaqayyoo ofii isaa ta'uuf danda'ee waa gochuu hin danda'u jechuudha. No, ilma isaatiin waa hundumaa kan inni godhu. xumureera. እሺ ዕብሮተ በቆና ለመለኮሳ ቶር በረቲ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና ምስጋና ዘውድ ጫንክለት በእጆችም ስራ ላይ ሾምከው ጀ ሆጂ አርከስ አረት ከን ኢየሱስን ሹሜኝዳ አባ ከናፉ አባን ኦፊሳት ኡሜኬ ዋኑ መረት ኢየሱስን ሾሜቹ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲደሚ ሰደት ኩደ ሰደት ረቲ አቦን ዋቀረትለ ለፈረትለ ናፍከነ ረጋ ፈጀዱ አቡማ ከፍለቱ ቆንቶ ነለግቱ ባሪፈቲኒ ኖ ወአኒ ጋፊ ኮ ነሪፈቲኒ ነይቆዱጋ ኖ ናገለ እንደሚኮ ዋቀዮ ኡሜኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፋን ጎረት ከን ሚቲ ከኑሜ ገሩ ዋቀዮ ዋን ኡሜ ሁንዱማ አባን ከሮርሳ yootau ከራ ኢልመሳ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቲ ሁንድኑ ፊታን ከበ jechuudha ክርስቶስ ala wanti tokko hojii harka kee irratti jechaa jira hojii harka kee irratti isaa shumte jechaa jira hojii harka kee kan jedhu hojii harka waaqa abbaa irratti miti abbaan ofii isaa uumee Yesuus Kiristoos irratti mo'achiise miti waaqummaan uumee nama ka ta'e Yesuus Kiristoos inni ergamoota gadi ta'e sun nama irratti aboo hundumaa si galagalee jechuudha sababni isaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti karoorri waaqayyoo dhageeffadhume holdon Wama mina dubbisiisan jirtu bar. Ufuma kan keetti dubbataa. Bar anka si gaafate. Abbaan ofii isaatti uumee Yesuus Kiristoos irratti shoome jechaa jira. Kan uume abbaadha miti siin jedhe. Aboo qabaachuu sin gaafanne. Kan uume waaqayyo miti abbaa. Yoo na dhageettee gaafii deebi'an sin deebine maal si fayyada gadhiftee haasofte. Yookaan ati jettee ragaa barbaadde dhaabeen sii kenna. Inni abdaa jechuudha. Kan hojii harka isaatti waa uume waaqayyo uume miti. Kan uume waaqayyo miti. Ergamoota gadi kan jedhu jala namu nama yeroo ta'edha. Nama yeroo ta'eetiin jedhee dhalli namaa hundi aboo isaa jala galee jechuudha. Eshi itti fufu. Erga Yesuus nama ta'eetii waaqayyo uume waa hundayyuu. Maal? Erga Yesuus nama ta'eetii waaqayyo waa hunda uume. Kan jechaa jiru hojii akka keerratti isa uumte jedha. Akka fayyuu fi siin jedhe laal na dhageeffadhu. Efesoon boqonnaa tokko 10 irra maal jedha? Kaayyoon waaqayyoo bara dhumaatti waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabudha jedha. Harka Kiristoos jala walitti qabudha kan gaafa jedhu namni deebiin qabdu. Hayyee gaaffii 8ffaa nama dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaati moo ilma? Abbaadha karaa ilma isaa ka uume. Ragaa kenni karaa ilma isaa. Abbaadha karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa uumeen jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dhiiraaf durbaa godhee kan uume waaqa abbaadha jedhee dubbata. Yesuus ofii isaati. Ragaa sii kenna shi na dhageeffadhu qaba. Naaken. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Asirra si dubbisa. Hayyee. Dhaab yoo barbaadde hold on isa dhaabaa gan baasuuf. Ingiliffaan si dubbisa. Sadii 9 irraa. Ingiliffaan si dubbisa Ingiliffaan qara jedhaattaa jechoota qaraatuutti deebita deeqaa dhaabdanii thank you amma itti fufaa baaseera waan ta'eef. To make all men see what is the fellowship of mystery which from the beginning of the world has been hid in God who create all thing by Jesus Christ jedha. Kanaaf waan all jechuun waan garii wayitiin all hin jedhama jechuudha. Sana booddee ona gaafate baasis garsiisa. All thing jechuudhaan dhiiraaf dubara si gaafadhe kophaatti Yesuus Kiristoos Maatiyos Wangeelaa 9:4 irratti maal jedha? Inni akka dhiiraaf dubara godhee isaan uume hin beektan irree jedhe. Kan uume Yesuus moo Waaqayyo dheesse gaafadhen? Abbaatu karaa ilma isaa uume Qolaasiyaas boqonnaa 1:16 irratti waaqarra ka jiru lafarra ka jiru aboo ka qabu aboo kan qabne hundinuu karaa ilma isaa. Dhiiraaf dubara Waaqayyo karaa ilma isaa uume ka jiru. Hunduma namallee hunda si gaafanne ani Yesuus Kiristoos waaqarrallee ka jiru lafarrallee ka jiru. Dhiiraaf dubara si gaafadhe baas nagarsiis. Dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus Kiristoosiin dhiiraaf dubara uume ka jiru nagarsiis. Waaqarra ka jiru lafarrallee ka jiru yoo jedhu waaqarra ka jiru lafarra ka jiru namni waaqarra lafarra jiru. Waaqarras kan jiru bishaanis lafarra jira muknis lafarra jira ergamoonni samii keessa hanqas gaadhe dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus ka jiru baas nagarsiis. Daqiiqaa qabaa dhaaba. Dhiiraaf dubarallee akkasuma uume. Baas nagarsiise. Sababni isaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti gaafa jedhu bifti fakkeenyi Qolaasiyaas
Qolaasaas tokko bishaan irratti. Ish tole bakka walii galee ishi galatoom. Karaa ilma isaa uumeette Yesuus Kiristoosiin sobe abbaan dhiiraaf dubara godhee innaa isa uume hin beektaniire jedhee Yesuus gaafa dubbateen sobe. Hin sobne. Dhibbaan dhibba karaa uumeeffaadhaaf hin jedhu kana jechuudha. Inni karaa Waa'ee ilmummaa isaa jenne ati maaliif karaa isaa uume? Maaliif karaa isaa uume? Waa'ee ilmaa gaafa dubbadhu baraati konfiyuunis keessa uumamaaru ati nama qofa yaadaatta. Ana immoo ilma waaqaa isa waaqummaa qabu isa abbaa wajjin ture isa sanillee dubbataa raba. Ani immoo isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane. Ati uumanamummaa qofa irratti erganii darbee yaaddesh. Ani isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane isa baayibilii irra jiru si gaafataa jira. Yesuus Kiristoos inni dubaraaf dhiira godhee akka uume hin beektaniire jedhee warra Fariisotaatiin gaafa gaafatu hin kijibne moo kan uume Waaqayyo abbaadhaas hin jedhe. Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 10 irraa yaada akkana jedhu Efesoon iddoo amma si dubbise irraa tana qofa si dubbise xumura lama 10 irraa dhageeffadhu nama 10 irraa akkana jedha nuyi hojii harka isaatii jedha dhageeffadhu mee dhageeffadhu qofa si dubbisa ragaa